Nurani jannata keessa san fakkaatti akkam. Ya Allah. Amma salaam. Bo ati kijiba gurguddaa kana dhalaa Oromoo kijibda. Ammoo kijiba gurguddaa kana dhalaa Oromootti hin kijibina. Dhalaan ammaan tana qarshiidhaaf bitamuu dhiistee jirti. Jaalalaaf malee. Okay. Dhalaa waan akkanaatiin irraa. Mana negara. Dia masih ada ke nerralalen kastetiya atakka min nerralalta nerrattilalen ka way namu fatte sifar eddo kaban Awo sahibi WhatsApp kana kodi wa hunda tinake na banamu dide me hodu na bani me Ma nanjala kunsa amfarti tinjira bo me nadish. Ufifu mi wajaba ta kan salamta godu fichira. istingo inga na bani mad Gurra tin sinda ga unka wo sahiba ki. wai malte bar gutu imbe ne wale china bar nimbe ga wan sikra dusete Woi, cina mabe itu san imbana dofa. Mana ada tarian? Allah nu beretti miyo. Ya Rabbi, tulisan ini mau tiada sente. Ara wasan ibu. Ya Rabbi nu beretti miyo. Murah ini jannah tak kisah sampai kati kam. Ya Allah. Amma salam tarak arakan. Taati dubbi. Salam tanah rekarukun. Hindi bisa gawin. Sahokoi. Namni ane foto modala beritur kayaknya namni makan salam ta air kesa. Ajaib banget. Waalaikumsalam. Nah, Devifte. Wal barun ni danda ama. Ayo. Maal jechuu deemaniiru. Wal barruun ni danda'ama. Maaliif hin danda'amne ni danda'ama. Rakkoon qabu. Sahibi, maqaa bareedaa dhala bareedduu fi dafii naa himime atantumatti. ato WhatsApp na bani nan nadide ma fasse mahinim Woi, si gaafannaani dhiisanuun hin beeka. Tujjar Hasan naan jedhan. Maqaa gaarii qabda eesila maqaa gaarii qabda. An maqaa koo siifimee jira. Ati hoo maqaa kee maaf naa nimsa. Ani garuu
maqaa kiyya hin himu. Kana gawaan kee. Wai, maaliif? Sababni waan hin himuu feeneef haa. Kas hin baasu. Maali bareeddu? An dura si dubbisnaan abboonni keeti? Hinumaa sagalee ergaa'u. Dhiiroo maal jetti sagaleen? Oh kana maraata akkatti dhalaa jena illee hin beeku saniifu. Nageetti mee nageetti. Ati Oromoodhaa miti? As keessa Oromummaa maaltu fide? Nageetti siin jee malee. Dhageessaa bareedduu akka ta'eetii tana makiinama bitanii harka kaa'anii. Arshiillee waan qaban bannaqaniituma siin bitan sila. Ajab! Waaw! Ati akkas taanaan nama ajaa'ibaati yuuka ni barbaadamtaa. Ahmaraatu. Ni barbaadamtaa. Maaf taatan an jettu. Ni barbaadamtaa. Irraa fideetiin jira akkam. Ana jedhamee gadi fageenya. Maalumaan jedhama mee maalumaan jedhama. Ati naaf taatee jirta akkamii? Garuu bareedduuti sagalee maanaaf hin jirtu. Sagalee hanqanumatti si erguu hin danda'e. Ayyee halkan gaarii gaa. Guyyaan tokko kamaalummaa kiyya barattee harkuudhaaf tattaafattanii dhufaa nageetti. Hayyee siifis. Kaartaa darbeetiif hin jiraame. Yufiini naa bilbiltii ba. Naati. Dhiiroo sagalee akkam jettuun ergaa fayyaa kana. Osoo ati qabbana keessa dararamu jirtu an duruu takka irra gabbuu seeruun aleen jannata keessaa boo ni bareeddi. Maashaallah. Aya Rabbi ka ilmaa godhu. Yaadadde. Haa telefoona lafaan dha'u. Boo ati kijiba guddaa kana dhalaa Oromoo kijibda. Ammoo kijiba gurguddaa kana dhalaa Oromootti hin kijibina. Dhalaan ammaan tana qarshiidhaaf bitamuu dhiistee jirti. Jaalalaaf malee. Okay. Bada kijibaa mataa buqqee. Akka itti dhalaa jira jedhanii hin beektu. Sila akka itti dhalaa jira jedhan beekte wayyaa daa'u. Dhalaa waan akkanaatiin irraan buusan saayiboo. Dhalaan qarshiitti amanuu dhiistee jirti haa keessaa warra dhalaan Oromoo amma saayiboo. Jaalalatti malee. Okay. Dura waa jennu dura akka itti waa jentuufi. Dhiirumaa fi dhalaa adda baafachuu danda'a dura toora intarneetaa kanaan. Badaa wayiidha. Buuqicha. Hai, kunoo naa barreessite ana gaa wajji waliin jedhu. Himaa sagalee naa ergite akkam? Maashaallah. Dhiiroo sagalee akkamii naa ergite laata? Sagalee jaalalaa naa ergite maaluma naa jette?
Gurruma kee anuma sir dhiiraan jala jiru jira. Dhiiraan jala jiru jira moo sir gurruma kee ala lamada hoo maal jettee hin dhageetu. Boo gurruma kiyya moo mee sagalee kana dhageeffadhu waan isiin jettu boo Maali qabbana gurra nama tokko dhufee sila. boo usii sagalee kana adda baasita dhiiraati moo ta dhalaati addanaa baasine Sagalee kan dhiiraa fi kan dhalaa adda baafachuu yoo qabdee sila. Akkasuma irratti haa oolchu akka yeroo yaa boo gurra kiyya moo wanta nanarraa dhageeffadhu dhiifama naa godhi waasaap illee siifin bana iimoo waa hundaa'u ana amma itti gasiibuutu aya naa dhageeffadhu tafi hawoo tafi ka rabbi sodaadhu yaa kee nadda fime ayyee kaan qixxeelleen godhadhe qixxeedhuma irratti naa guutte malee ayyee. Banime maaliin ta'e dhiiroo lammaffaa maal jetti mee qoonni dhaggeeffa. Waan namni gaati. hin hafne akkamiin ta'e dhiiroo Waan taane anuu gurra kiyyaa'uu kana amanuu dadhabee jira. gurra kiyya amanuu dadhabee jettaasa as naa deebisi telefoona Garuu qabbanni gurra namaa nuti itti maali gurra kiyyattu qame siin jedhani dhiyenna kanaan laachisee bara qulqulluudha Qulqulluudhaa miti be laachiftee duuba sagalee dhiiraaf dhalaa adda baafachuu dadhabdeere. yoomiin adda baafachuu dadhabe siin dhageeffachiise malee